Hayyeen ashamaa kabajamtoota jaalatamtoota maatii Abeeloof nagaan isiniif haa ta'u. Akkamii fayyaa keessanii jirtu galata Rabbii ani nagaa kooti nagaa guutuu irraa hafaan qaba. Har'a baay'ee gammadeetiniin isin bira dhufeen jira. Gammachuu kiyya immoo isin bicha ana bicha otoo hin hirmaanne isinillee akka nafaana hirmaattan barbaadeetaniini'a. Maal gammadee warra jettanii nagaa fachuun keessan hin oolu. Yaa'u akkuma beekamu nuti kaddaamaa yookiin shakaalaa jedhamna sa. Guyyaa har'aa jechuudha ani biyya Arabaa dhufee dhuguman siniin jedhe dhugaa dubbachuu. Wantani baay'ee sodaa'u tokkotu jira ture. Yoo Arabni na waaman yoo faana odeessa ta'e wanta tokko baay'ee kanan sodaa'utu jira. Akkasumas immoo madaamii kiyya baay'ee kan isheen hin jaalanne tokkotu jira. Innis maali yoo jettanii dhugaa dubbachuuf ani baadiyyaatti guddadhe magaalaa keessatti miti baadiyyaatti dhaladheen guddadhe. Sanuu immoo already yaa'u nuti kursii yookiin immoo xarabbeessa kan jedhan malee mana keessa soofaa hin qabnu. Dhugaa dubbachuuf maal isaan sobaa mana maatii koo keessa soofaan hin jiru. Kanaaf ani teessoo lafuma doombii majannee bubbuufanneetu irra teenya turre. Amma biyya kana yeroo dhufe biyya Arabaa kana yeroo dhufe bakka akkuma barannatti fakkaata waansa yeroo soofaarra ta'an waan shakaalaan soofaarra teessu shakaalaa yoo soofaarra teessu waan xureessitu yookiin immoo waan xayyafamu itti fakkaata. Akka madaamii kiyya akka kan kootti jechuudha. Kan biraa hin jira. Fakkeenya namoonni baay'een keessan dhugaa dubbachuuf ani madaamii bukkee teessan illee jirtu, hawajjinii nyaatan illee jirtu dhugaadha baay'ee keessan nan argaa. Gin biyya kam yaani already deemtee Beirut jedhee yaada akkasumas immoo Dubai faa jedhee yaada malee Saudi kana amma kana wajjin nyaatanii otuma hanfa'e ta'eeyyuu fuula nama tisiin lakkaa'anii jechuudha. Akka amma biyya keenya kadhattu yookiin immoo bakka nama sammuu qabne waa tokko qodaa adda baastee filaattaa nyaatallee yoo nyaatan akkasumas yoo mana ufaa ilaalcha addaa qabaa fi nama garuu gowwummaa qaba. Akkasii guyyaa har'aa immoo maaltu ta'ee yoo jettanii dhugaa dubbachuuf taanaanii erga mana kana lixee lafarran taa'aa jechuudha. Lafa already kushinaa. Innaan nuti kushinaa keessa oollaa sinii galaa baay'een keenya hanga galgalaan dheeraafunutti kilaasii hin gallu. Saniif kushinaa keessa oollaa. Lafuman taa'aa mugaatii yoo naqabeella akkanuma fooriiniittuma hirkadheen asuma duulaabuma kanatti mataa koo hirkisee lafa taa'eetumanii hirrama keessa kaa'an. Kushinaati jechuudha. Yoo ufanii na arganis kolfanii ma ba'u lafuman taa'eetiin jechuudha. Yeroo qorraas yoo dadhabe qorrichi sunnatti dhagahamu boqochuun barbaada waan ta'eef jechuudha. Amma kaleessa maaltu ta'e yoo jettanii bakka biraarraa mana qabu kan jiraatan Riyaadha. Garuu immoo manni barumsaa cufamee jennaan immoo gara biyya Juweel yookiin immoo naannoo Juweel kan ta'e Neeriyaa bakka jedhamu deemnee manni kan masaaniitii shiggoota baay'ee qabu. Manas baay'ee qabu jechuudha. Amma ayyaanni dhiiqaa ufeera waan ta'eef soofaan haa bibbitamu addisii jedhamee soofaan bibbitame. Amma soofaan inni dura mana keessa jira ture. Soofaa mana keessa jiru sana isa kaan gadi baasaa gataatti. Isa kaan kushinaatti gasha'uu kushinaatti irra taa'ii jette. Wuy an kushinaatti irra taa'a yeroo faana aawa'ee odeessuyyuu gattaa'i kun. Soofaarran jettu ani lafa qucumma'een yeroo haqee lafaan nama oduu eeressinu lafa qucumma'een nan taa'a. Gen kaleessa fuudhaati kushinaa kana shakaalaaf kushinaatti gashaa malee soofaa kana lafan teessu. Bakka nama dhukkuba baay'ee nama dhukkuba jette kaleessa. Kuraajii miti ijoo. Yeroo darajaan namaa ol hin ka'u kun amma darajaan koo ol ka'e moo ol hin kaane dhugaa dubbachuuf kunoo. Soofarra taa'an jira dhugaa rabbii siniin jedha dhugaa rabbii erafna
kushinaan jira kunoo. Kushinaan jira. Dhugaa rabbii isiniin jedha kushinaan jira. Ana fi kiyya kushinaan jira laala. Kunoo soofaarra taa'aan jira amma kunoo. Ani jechuudha. Anu kana soofaarra taa'e. Dhugaa. Anu kanatti soofaarra taa'e kunoo akkasitti Waaqayyo gaafa seenaa namaa jijjiiru lafuma gogaa kanarraa kaasee akkasittiin kun amma yoon dadhabe asillee narrafa kun akkanatti dhugaa siniin jedhan makaddaa kan akkas godhadhe akkanatti narrafa yeroo dadhabu akkasumas immoo yeroo saamunaa bahan immoo je'eelle taa'ee viidiyoo haasa'ullee nan danda'a yoommoo dugdi kiyya na dhukkube immoo kunoo soofaa kana kan naa galeessa kunoo asilaalaa kunoo akkasitti hirka'eellee taa'uu nan danda'a jechuudha. Raajii ma je'ee yaada dhugaa dubbachuuf taanaan ani gin soofaarra na teessisu isaan je'ee tasayyuu yaadeen beeku yoo mangalee waaqayyoomti yoo na gargaaree bitadheetu mangaleen soofaarra taa'a. Akka diyaaspooraadha ati biyya alaa deemte intalli keenya biyya alaa deemte soofaarra teessi. Ani har'aan soofaarra taa'e eddan biyya arabaa ofii har'a kunoo soofaan hin laafaa hin jabaataa hin beeku har'aan arge kunoo dhugaan siniin ja'a joo qaldii isinitti hin fakkaatiin ani har'aan arge yoo waaqayyo na gargaaree galeema bitadhee bakka irra taa'eetuma gaafuma tokko je'ee dadhabeetuma irra boqadhaa laatee je'ee yaadan ture. Otoo mangaliin asittuu kunoo har'a irra boqadhe dhugaa erga guyyaa sadii kunoo har'a guyyaa sadii xumuree guyyaa sadii soofaarra taa'e cubbuudha hojiinis baay'een jiru. Egaa gaafa yaaditti galee immoo akkaman ta'a. Yeroo biyya kana uf akkanuma soofaa kanarra taa'a. Genni yeroo mana isa tokkotti deebinu immoo lafuchumaan taa'a. Kanaaf ijoo waaqayyo seenaa keessan jijjiira shafaalaan soofaarra teessu isinitti fakkaatiin. Taa'ee kun har'a darajaan kanatti ol ka'e naa gammada durbooche warri biyya alaa jirtan naa gammada akkuma biyya alaa jiru har'a kan arge silaatu yoo warri keenya yeroo galuun ture way mucaa koo ati biyya alaa turte kunuu xarabbeessaarra teessa turte fooxaallee jala sii kaa'u yaa ala koonaan jetti harmeen kiyya fooxaallee jala sii kaa'u. Asitti soofaarra taa'an ture isheetti fakkaata jechuudha. Hin beekan waan ta'eef waan man soofaarra taa'ee bashannanaa ture isaanitti fakkaata. Kanaafiyyuu ani garuu sin jenne takka biyya galeen deebi'e yeroon biyya galee deebi'e soofaarra taa'an ture bashannanaan ture jedha malee lafa taa'ee nyaadha qobaa kiyya nyaadha qobaa kiyya dhugaa qobaa kiyya rafaa je'ee hin dubbanne abadan. Maaliifii garaan haadha keenya baay'ee bakka hin baabba'a waan ta'eef yaaddofti waan ta'eef isa sana itti himuu waan hin barbaanneef waan bashannanaa ture galee itti fakkaadha. Akkasuma kanaaf ijoollonni baay'een keessan jirtu dhugaa waaqayyo darajaa keessan akkuma hankoo kanatti darajaa koo ol kaase kan darajaa keessan olaa kaasu ameen jedha dhugaa ameen jedha fudhadhaa isiniin jedha. Jaalatamtoota kee warri chaanaalii kiyya faaraa taatan immoo sabiskiraayib godhaa, laayikis godhaa, sheeris godhaa, na bukkees dhaabadhaa, yaada keessanis koomentii jalatti naa barreessaa. Isiniin